Ashamar kafuunee maatii keenya nageenya waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa jirtu nuti nagaa jirraa galanni waaqaaf haa ta'u isinis bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa qaqqabu kan biyya keessas ta'e kan biyya alaatis jirtan hunduma keessanuu nageenyi keenya isin haa qaqqabu isiniin jechuu jaalanna naguma jirraa akkam jirtu isin jajjabaattu isiniin jenna maatii keenya nuti jirraa galanni waaqaaf haa ta'u irraa nu gahe kan boruu si waaqatu beeku isiniin jenna. Egaa akkasuma obboleewwan keenya amantaa kiristaanaa hordoftan biyya keessas ta'e biyya alaatis baga guyyaa dhukkubbii sooma dhukkubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maamaatii torbee maamaatii jechuudha torbee dhukkubbii yookiin maamaatii jedhama. Egaa hundi keenya hin beekna baga isiniin ga'e silaa kaleessa tureeyyuu kaleessa wasaana baga isiniin ga'e isiniin jecha isiniin jennaa ture ginnuuf hin mijanne. Akka tasaa ta'e nuuf hin mijannee akkasumas egaa akkuma beekamu hojii jedhee na biratti hin argamu waan ta'eef anas naaf hin mijanne hin beektu guyyaa kaleessa mana amantaatitti jechuudha galgala kan dabarsinu inna kanaaf isiniin jedha egaa torbee dhukkubbii gooftaa keenya baga geessanii isiniin jenna egaa ammoo kan kanaan nu ga'e waaqayyo immoo du'aa ka'umsa isaatiin illee nu haa ga'u isiniin jenna. Akkam jirtu sin nagaa jirtu nutis jirraa galanni waaqaaf haa ta'u isiniin jenna obboleewwan keenya egaa waaqayyo jedhe keessatti obboleewwan keenya biyyaan bahaa jirtan soomni baay'ee ulfaata egaa hojii wajjin hamma guyyaan jalaan gahaa jirraa ittiin nu haa ga'u waaqayyo gooftanii egaa baranna soomni dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko das nama kan jedhudha. Gisee hundaa akkasuma ginu bara gisee hundaan biyyaan baa gisee jirutti kun waddadee maalii ta'e jedhanii haasaan gin barana akka barana takkuurra akkasuma jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Torbee kana keessa immoo hojii malee torbee amma darbee kana keessa hoolota taanaan handaaqqoo taanaan waan hundura kasa shunkurtiin bara darbee. Ibbaaf torbaatama minamina ta'e jedhan barana gin birri 60 silaaf waddada garuu amma aga silaa birri 60 torbaatama jechuudha shunkurtiin gaarii egaa soomni barana gaariidha isiniin jechuufani garuu kan ifama namatti walana dubbise na fakkaate. Egaa maatii kiyya ifama isiniin jedha maaliif irraa deematan hojjedha dhugaa dubbachuudhaaf hojii biraattis waan dhugaa qabu egaa mana keessa galii mastaawotii keessa nan gallaalatan hojii waan ta'eef hundumtuuyyuu kanaafan isiniin jedha obboleewwan koo sanirraa kanaaf yommuuyyuu egaa soomni kana fakkaataa jiruun Itoophiyaa barana shaggaara wanti nuti wadda deemtu hin jiru. Maaltu waddadee waan Itoophiyaa keessa waan waddadee dhumtuun jira mi'aantu waddadee malee shaggaara waan hundumtuuyyuu egaa kana fakkaata har'a maali viidiyoo qabadhee dhufee seetanii egaa amma torbee kanaan torbee waan amma kaannaa sigdatii malee waan biraatis haasanii miti hojjetanis miti jechuudha egaa. Ani moriyaan koo tokko na rakkisteetan viidiyoo na hojjette malee naan jette ishiinis garuu hin jirti kaleessa na bira turte gadda dhufteeyyuu kaleessa guyyaa lama na bira turtee deemte garuu viidiyoo irratti mul'achuun barbaadu naan jette ani hin beeku garuu dhugaa dubbachuudhaaf akkamiin bilbilumaan wal baranne gisee ani biyyaan baa jiru sani bilbilumaan akka tasaa ta'ee haala iddoo bashannanaa hin jiranii mihiira ijoollee wajjin kan deeman jechuudha diiqa kan jennu. Achitti deemnee tasa wal arginee riyyaatti kanaani achumaan lakkoofsa wal jijjiirree wajjinaa somnee ishiinis ni yaatte jechuudha gara keenyatti iddoo nuti jirrutti ni yaatte. Innaa kanaaf amma immoo biyyaan baatii galtee wal arginee bakka mana kootis dhuftee ani mana ishii nanne garuu ganaana kunidha mana kootis dhuftee bakka seenaa ishii biyyaan baatitti dabarsite waan baay'ee na taphachiistee deemte jechuudha. Guyyaa tokko waaqayyo jedhee hin deebite waan ta'eef viidiyoo wajjin nu hojjenne jechuudha. Amma muddamtee deemte innaa kana isiniin jedha kana viidiyoo naa waraabdu malee seenaa kiyya kana baqan obboleewwan kiyyaa akka kiyyaa jiranii biyyaan baa jiranii baay'eetu jira. Wanta narra ga'e immoo obboleewwan kiyyarra akka ga'uun barbaadu waan ta'eef
egaa waan kana hiriyoota kee yookiin immoo maatii keessanii naaf qoodinaan jette jechuudha yaada kana. Anis jechuun sagalee bichaa kennillee jedheeni sodaattelleedha. Na aarirra jirtis kanaafi isiniin jedha obboleewwan kooti. Innis maaloo jettanii egaa biyyan ba'aa jechuun baay'ee ulfaataa. Biyyan ba'aa waggaa koo sadii hojjettee jechuudha ishiin. Waggaa koo sadii hojjettee turte maatii sadii qabdi jechuudha. Ijoollee haadha ijoollee sadiiti jechuudha. Ijoollee gu'atteeti. Kan deemte yeroo sanii waggaa koo sadii turte jidduunis hin ufte waan ta'eef uftee deemte. Ijoolleen amma jidduu keessa dhuftee deessee dhiistee deemte siin jira jechuudha. Garuu ijoolleen ishee guddatteefi. Egaa akkasuma waggaa koo sadii biyyan ba'aa hojjechaa turte. Ufte amma erga dhuftee turteerti garuu gara baatii afurii guutteerti erga gara biyya ofiitti deebitee jechuudha. Maal seetanii innis mudannooni akkuma nama kamiyyuu egaa namni yoo biyyaa ba'e kaayyoo tokko biyyaa ba'a waan ta'eef kaayyoo isaa kaayyeeffateeti bakka karooraa fi kaayyoo qabaatu malee namni tokko biyyaa hin ba'u yookiin mana ijaarrannaa yookiin kana goona maatii keenya jijjiirraa bakka jechuudha. Mitiiree kaayyoon keenya biyyaa ba'an baay'een keenya kanuma jechuudha. Kan kaayyoon qabne garuu hin jiru. Inna akkasitti ishiinis kaayyoo ishii kana ijoollee tiyya guddifadhaa mana jireenya tan ijaarradha jettee deemtee naan akkuma nama kamiyyuu abbaa manaa ishiitti irratti galfachaa turte jechuudha. Waan hojjetu hundumaa abbaa manaa ishiitti irratti ergachaa turte. Obboleewwan isin qabdi garuu maatii isin qabdi. Egaa kan mana hubate immoo beektanii mana abbaa manaa fi irratti galche baay'eeni. Kanaaf ijoollee gimmasha ijoolleedhaaf gimmasha immoo abbaa manaa ishiitti ergitee inni to'in hojjeta ijoollees ittiin guddisaa kaan ittiin barsiisa jechuudha. Ijoollee kan baratanis hin jira waan ta'eef. Inni akkasii obboleettiin keenya kun amma birrii achi teessee homaa akka irratti waan qabannee uma ergiti yeroo hundaa asitti mana ijaara jedhee inni jechuudha lafa bitee mana ijaaran beektanii baay'ee tokko ulfaata mana ijaarsi jechuudha. Inni immoo mana ijaaree jira lafa bitee mana ijaaree bakka ishiin yeroo galtee deebitee jidduuanii galtee waggaa afur hojjettee immoo osoo addaan kutin galtee jidduuanii waggaa afur hojjettee waggaa arfaffatamaa dhufte jechuudha. Gizee dura dhuftutti manni ishee reefi ijaaramaa jira jechuudha ijaaramuu fi kaza mana kiyyeetti fitattee deebitee akkasitti deebitee hojjettee ammas osuma ergitu ammoo abbaa manaa ishiin egaa maal siniin jira inni ulfaata garuu dubbachuu ani seenaa baay'ee garaa nama nyaatu abbaan manaa ishii jechuudha yoo ishiin deebitee dhuftu inniidha nama biraa dubartii biraa fuudhe jechuudha. Dubartii fuudhes jechuun onnoodha dubartittiin kan fuudhe miciyyoonitti haadha manaa durbii isaa jechuudha. Haadha manaa durbii isaatti kanaaf ishiin hin beekne yeroo dura galtu sanitti hin beekne garuu dubbiin ishiin yeroo duruma galtu sanii dura waggaa 8 hojjettee jechuudha. Waggaa 8 hojjettee dhuftee yeroo gizee isaanii galtu hin beekne. Edaa inni achumatti haadha manaa durbii isaatti fuudhee jechuun haadha inni dhirsa qabdi miciyyoos miti nama guddoo itti dhirsa qabdi. Kini asitti maal gooti abbaa manaa tanaati jalaa fu'atte jechuudha. Abbaa manaa tana maaliif birrii qabaa ishiin achi teechee biyyan baasetti teechee gubattee beeloftee hubattee hin beektanii baay'ee keessanii birrii qaba kan jettu ishiin kana jaalatteet kanarraa birrii nyaatte jechuudha. Kazaa birrii nyaatti inni hin beekneedha jidduu kana keessatti ilmoon uumame. Ilmoon uumame kun immoo kan eenyutti kan kanaati jechuudha. Kan kanaatti isaan ol beeku jara lamaan ol beeku achi kuni jechuudha kan abbaan manaan kan ala ishee haati manaa saala jirtuu jechuudha ilmoo sadiitu uumame jiran kaayisuu ugaa hedduu ture isaan ugaadha tun hin beektu namni hin beeku malee jaalalaan isaan akkuma sun deemteen biyyan baa deemteen yaadni isaa ergeen sanitti garagare kan durbii jechuun beektanii garuu
kan mucaa eessumaati jechuudha. Mucaa eessumaati. Ani kan durbii naan jette garuu kan eessumaati kan alaala ta'ettis hin beeku garuu kan gara abbaa ta'e hin beeku garuu eessumaati naan jette durboota. Kan durbiiti naan jette. Itti garagareenya osoo kana godhuu edhaa gazzaba ishii kana achumatti galcheetti isaan lamaan ol beekanii gazzaba ishii tuna biyyaan baate ergitu kana eenyu nyaata santu nyaata jechuudha. Sun garuu biyyaan baate hin deemne eenyu ol taatee jiraatte asitti uffata inni ta'an uffattee akka barbaaddetti nyaattee daa'imas isheetitti uffistee abbaa manaa itti fuudhe kun ani irraa alchillee alchuu baate hin beeku garuu seera kan fuudhe hin qabdi kan jechuudha suni. Kanaafi sun akkasitti maal jettiin daa'ima siifan alee jettiin kanaan kan haati manaasaa ala jirtu siifan alee daa'ima kana qarqaarii barsiisii waan hundaa goettee uffata ta'ee waan hundaa isatu gargaara. Inni eessa fida kan ishiin alaa ergitu san ijoollee kan ofii ijoollee qabaabar kan ofii san hin beelichaa nubicha uffata seeraan itti nuffisu jedhanii asiin warri ishii itti hima jechuudha. Gin kassaniiti jechuudha. Kassanii sun maal gooti akka inni jaalatuuf jechuudha waan irratti hojjisiisti. Naan jettan hin beeku garuu anu hin beeku hojii seexanaa waan ishiin irratti hojjisiiste. Sun akkas gooti sani inni bakka birriin onne kan sun ergitu jalqaba saniif kennaa. Tuna hoggaa ku'aa sadi biyyaan baatetti gubattee jechuudha. Biyyaan baatetti gubattee gaafa galtu amma yoo galte akkuma isin hin jedhe baatii afur immoo maal galte ji'a afur jechuudha erga galte yoo galtu sun abbaa manaatiin ol hiitte kan durbii sun jechuudha. Maaliif ol hiitte tun akka galtu inni waan beekuufi egaa akkasitti ishiin amma yoo galtu jechuudha. Sanitti akka hin galle maal gooti abbaa manaa fi duraa hiitteeti. Kan tanaa kan ala jiru haati manaa ishee ala jirtu jechuudha. Ishiitti galuu isatti galuu barbaadde inni mana ijaare kan sun alaa ergitee waan ta'eef mana ijaare ishiitti galuu barbaaddeeti san abbaa manaa duraa hiitte. Maaliif abbaa manaa duraa yoo sun ala deemtu micayyoon achitti fuune jechuudha. Durbiin isaa kun erga sun ala deemtee micayyoo sun maqayeetti dhuftee baqaatuun akkuma dhufteen ol baratan fakkaatee abbaan manaa micayyoo ala deemtee kan riyyaatti yaatana jechuudha. Akkasitti ilmoo irraa alchee ilmoo kan isaati. Amma ilmoo ijoollee sadi deessee jiran ishiinis egaa amma akkasitti san hiittee mana kanaatitti galte jechuudha. Tun yoo galtu mana fixaddee xumura dheetti inni waa tokko itti jijjiiramne tokko irraa hin beeksine duras galtee turtee deemte gara ji'a sadii raftii fudhattee ji'a sadii moo maaliif hangalee ture deebi'etti tokko irratti hin beekne maatiin isaa irratti hin beekne maatiin ishii irratti hin beekne ishiinis irratti hin beekne nattis hin jijjiiramnetti jechuudha. Gini isaan obsanii achitti hojii kana hojjetu jechuudha. Gizee kana dhugaa baay'ee kan nama zaalzame jechuudha. Namni fagoo ayii nuuf jechuudha. Fagoo ayii miti qawmatti deebi'ee hiriyyumti hiriyyaa abbaa manaa hiriyyaa fi abbaan manaa immoo abbaa manaa hiriyyaa fi ol jala deebi'ee jechuudha kan hojiin hojjetanii. Akkasii gaafa sun galtu ijoolleen ishii jajjabduu akkan hamma alaa galte tana gini bilbila ittiin kennu dubbisuu hin dandeessu silaa ittiin jechuudha. Ijoollee ishii aadaa biratti galchee san manatti fudhate jechuudha. Achi akkasitti jechuudha. Ijoollee ofii bilbilan dubbisiisu ijoollee aadaa biratti galcheet tana niitii durbii san galfateet ishiin maal gooti abbaan manaa ofii san irratti abbaan manaa akka waa tokko mi'a tokko irraa hin geenye inni waan itti goote hin beeku maajjii yan turte jedhanii danazzaze moo maal jedhan danazzaze maan beeku inni bakkuma arge bulaa bakkuma arge oolaa bakka kanumaan deemaa ishiin kanatti galte jechuudha. Egaa akka aadaa Oromootitti safuu guddaadha jechuudha. Safuu guddaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf waanis laftis waan hin jaalanne kan. Durbii jechuun obboleewwan jechuudha. Haadha manaa obboleessa ofii fudhate jechuudha jala. Atun yoo galtu mana jiranii ijoollee wajjin mana tanaatitti galchee tuni gaafa galtu achitti eerpoortiitti na eegi jennaani na ukkubaan natti hin tolu
jedhee bakka manni immoo bakka itti ijaarame dura waan argateef hin beekti. Egaa obboleessi fuudhee yoo gara manaa kanu isaan barree cufatanii akkanumtuu hin banuu keessatti galtee achi jirtu. Obboleessi ishii hin beekne akka inni kana godhu jechuudha. Innaa dhugaa dubbachuudhaaf waa'een baay'ee nama jibbisiisu jechuudha. Egaa ishii seenaa ishii dhugaa dubbachuu waan keessa darbite waan hedduu keessa darbeette garuu guyyaa tokkoof ishiitti jechuudha. Amansiisee viidiyoo akka ishii isinii hojjettu nan goosisa. Amma gara aartee jirti waan ta'eef aga fajjeessuu keessa dhugaa dubbachuudha. Madaanitti qoricha hantuutaa jedha kan hantuuta ajjeesuun jiraameera isa uddee jechuudha. Garuu guyyaan ishii hin geenye guyyaan ga'u malee waaqayyollee nama ajjeesu waan ta'eef guyyaan hin geenye hin duune malee isa uddeechuudha fajjeessuuf. Maaliif ergasii barriin banamee seessisamee seeraan gaafannaan haadha manaatiyyaa ani teessuma kiyyaatti isaan adda ba'anii fuudhee ijoollee tiyyaa jedheeni ijoollee sanis kan durbii sanii tiyya jedhee ofiisaatti amane tanoo kan alaa kan birrii irraa nyaachaa turte amma rakkinni maal seetan birrii ishiin namarraa ergaa turte waraqata sanii bilbilaan naa ergan jette daraseenyi hin jiraamere maal jedhe daraseenyi Oromoodhaan nageen ishii jechuudha waraqata bilbilaan ergaa fi turan. Bilbilli ishii mooyyuu ishiin akkuma jirutti diileetii keessa gootee jira. Keessa hin jiru jechuudha bilbilaan beektani. Waraqanni duraan baankii aanoo galchinu birrii baankii ayoo galu waraqata daraseenyi namaa kennanii isa qabannee galla jechuudha. Anuyyuu yeroo jalqabaatiif qabattee tan galee amma ishiin isallee qabattee hin galle hin jiru. Maaliif namarraan ergaa turte beektani birriin alaa ergama. Isa hin qabdu birrii narratti hin ergine jedhee hin kaade. Garuu haadha manaa isaa ta'uun tii manaa samaanaa ta'uu hin qooda fi mana kana anatu hojjetee ijaare. Anatu hojjetee ijaare jedhee karakteraan jira agammaatitti kinoo kisseerra jirti jechuudha. Gara seeratiin ishiin homaa harkarraan qabdu isaatti ergite kan ergi ishiin hangalattee himna kan ergi kana fixee seegaa maggaarrajaa naafee balbala naafee biffeen hojjisiisa maal hojjisiisa jedhee birrii akkasitti irraa nyaachaa ba'e jechuudha. Dhugaa waaqa baay'ee tokko nama zaaza. Amma ishii wanni kasastuun abdeechuun inni lafa qabaa qabeenya isaanii kasastee irraa qoodachuuf kan isa harka jiru. Mana isaanii jechuudha. Inni mana isaanii birrii natti hin ergine yoo natti ergite ragaan naa gaafattu ragaan hin jiru qaba. Ishiin immoo iyyuu kan ittiin ergaa turte birrii sun waan bilbila keessa diileetii goote waan akkanaa natti uffatteeti miti abbaa manaa ijoollee kiyyaa jettee eeggachaa turte jechuudha. Maaliif ijoollee qabaatanii isa ta'u namni ol jaalatee yoo rayyaa iyyuu waliif ergaa ture olii ergaa meere inna waan akkanaa kana gin waqqii namaa baasu seenaan ishii baay'ee guddaa garuu akkuma isin jedhe ishiin qaamat jechuudha fi qaadanyyaa yoo taate amma baay'ee tokko na dhukkubsattee jirti jechuudha. Erga sanuu madaanitti dhuddee ani dafee nageenya erga dhuddee garuu dhiqamee fi jira coggaaraan na gubetti dhukkubsatte jechuudha. Innaa waan akkanaa jira nuti hundumti keenya jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf dhiirri baay'ee tokko jijjiirama sitti jechuudha. Birrii achi erga saniin asitti dubartii biraa qabu, dubartii biraa nyaachisu, dubartii biraa tuffisu, nuti achi gubannee ta'uu ergan dhugaa argaa jirra. Nama baay'ee amanamaa kan jedhamu gara amantiitiinis amanamaa kan jedhamu nama baay'ee jechuudha. Dhugaa waaqa fe'ii foonitii jedhee namni fe'ii daqiiqaa meeqatti jedhee doongorii gini gazzaba dhugaa ijubbuleewwan keenya miiqatu akkanatti gazzaba isaanii baldaa jira. Gazzaba isaanii nyaachaa jira jechuudha dhugaa. Gin osoo irrallee ta'e nama raaru dhugaa gin dubartiin gubattee akkatti fiddu dhugaa dubbachuudhaaf gubattee akkatti fiddu waan beekuuf. Innaa kanaaf waan baay'ee jira sin obboleewwan keenya jechuudha. Viidiyoolee isinitti hin dheeressu. Egaa yoo achi jirtan yoo argattan nama duwwaa qabaachuu qabdan jechuudha. Nama isinii takataattalu. Nama isinii hordofu. Uguma hojjetamoo uguma hojjennu. Eenyu wajjin jiraata eenyu wajjin galaa ba'a. Amma miidiyaan tole jechuudha dhugaa dubbachuun. Nama baay'ee tokko kanatti abbaa manaa kee akkana riyyaan kee akkana meenuu takataattalii waan akkanaati jedha. Si kaffalanaan jedhani garuu kaffaltii tokko fu'an. Garuu nama baay'ee takataattallee fi nama baay'ee hordofee fi waan isaan irra jiran isaan biraan ga'e jechuudha. Na asitti wannuma feelee ta'u amanamaa waaqanaatti namni hin jiru jechuudha. Namni hin jiru garuu akkasuma ta'e seeraan hojjetee osoo manumattuu iyyuu galfate
jechuun manuma haadha manaa isaa seeraaf bu'ee biyya baay'eetti gubattu kana manuma ijaaree kan itti ol galchee isaan garuu kan asitti tokko nyaatee dhugee akka barbaadetti ba'ee galee jiraatu dubartii akka barbaadde isaati dubartiin immoo gizee kana dhugaa dubbachuudhaaf nutis dubartii garuu anis baay'ee dogongorsiisuuf deemteera birrii qabaa mana qabaa jennaan irraan gortu jechuudha kanaaf nama duwwaa qabaachuun barbaachisaadha siniin jira. Zim jendeetu machi amanama abbaan manaa kiyyaa homaanuu jala hin godhu jennee argachuu hin qabnu. Abbaan manaa animmoo akka kootitti jechuudha dhugaa isinitti hima. Abbaan manaa lagaa miti lagaa waa kan ol fuunu jechuudha. Maaliif abbaan manaa lagaa nyaachuun warra fi hoo nyaata wayyaa bara. Haadha abbaa namatti xaaranii nu guddisanii idimee kana aga biyyan baates deemnu yookiin sadarkaa barumsa geenyu warra ofiiti. Innaa kanaaf isiniin jala obboleewwan koo duwwa nama gochuu bakka yoo ergame wanni ergame sun karooraan ergamee kana goe amma bilbilli yaada tolee kana goe taana dhugaa bilbila sanii kaasinaa ergame jechuun yaasni jira. Egaa kana fakkaata sagalee isinitti hin baay'isu viidiyoo biraan egaa walitti deebi'utti nagaa naataa isin jaaladha.